akkasi ka biyyi nutti oowwite biyya gaarii jirra. Yeroo jalqabaatiif garuu miidiyaa kanarratti isin arguu kiyya kana dura tiktookii qabanattan turtaniirtanii. Seenuu wallaallee jedha nurra laalina. Shee. Akkasitti jirra. Amma akkamiin seentarree? Giddimatti siima boodaan seenni bara dhokannaa kunoo. Okay. Egaa boodaan seentanii amma ofamaan keessaa bayaa ka. Dhugaa nama kabalchiistu aboobsinaan. Maal yeroo kudhan aboobsinaan jetta. Maqaan qabu? Maqaan keessan kun afaan itti namatti tolfaataa. Mucaa keessanii si yaamu wayya jenneeti. Chikonni baay'een yeroo baay'ee nutti ulfaata itti garuu maaliif akka ta'e hin beeku. Ayyarii namarra qabuuf ta'ee dhugama maqaa waamuun saalfattanillee garuu rabbumatu beeka. Hin qabne yeroo hin qabne ayyarii. Amma maali ree halkaniin isin nama guddaa maal rafne halkaniin? Amma beektu uummata kanallee yaadne jedha. Ayyee. Akkasuma isin faana seenee uummata kana zayyaruu dhufneetu uummanni kun wayii mucattiin kun jirti jedhanii waan na yaadaniif jira dubbisuu dhufee. Akkasii yaadan maaliif beektan? Akkasii yaadan maaliif beektan irraa agdan hima? Ani uummanni kun akkana yaadu hin beeka. Uummanni kun namalee hin qabu. Yeroo hundaa na yaafataa mucattiin keenya meetii naan jedhanii. So sanaaf jecha uummata kana dubbisuu dhufee zayyaruu dhufee. Mana keessan keessummaa waan nu gashitanii uummata kana akka zayyaru nu gootaniif big respect siniin jenna obbo Obsinaan. Maal jechuudha afaan Oromooti silaa maal jechuudha respect moo respect keetan kun? Afaan Oromooti nama beektaa biyya faranjii deemuun na kanaa jecha xiqqoosee afaan faranjii barachuu barbaanna beektaa maaliif nurra laalini? Ingiliffaa akka ziizoo baqaraa sanaa osoo mokotte duudhaa. Ziizoo bara Ingiliffaa naasaa miti hin qaxaqqaxaa hin corroba malee. Hin corroba malee. Maddala siraa ziizoon. Ziizoo maaliik? نمن ما لك من جرنا من تمسكين هذا والله واربي سكمني دائما فكات انا فكات ايموشنال داير بيجر نبيل وين صوفي بلادين فبنات وكمان بر زيزو انجليزي نيا صور كيف بيقولني واش اجايبا زيزو جتار اك انفورميشن ان يروبا اي بيتا نا اجايبا اما تشم اما تقولنا امريكا جرات جنا Shakkii warra Ameerikaa jiru gaafadhe beektaa lakka maaliif Ingilizanyaa naasofne ziizoon amata shan Ameerikaa jiraatee dhiyoo gaafadhu kaafteeriyaa Habashaa keessa dalagaa naan jedhanii. Inna Astanaagaajiidha Minisoota jedhan. Professional attack just in the Arsenal. Enna kasi sini marraf nere saakana inturre ganama jummaan deemtanii. Borguyyaa jumaa boqonnaa beektu kanuma jecha har'aan galgala kana uummata zayyaruuf murteesse. Kanaaf uummata zayyaruu dhufnee jechuu yaa boobsinaan. Maali bila izin angoo qabdamu akkami uummata zayyaruuf yoo dhuftan immoo maglacaa wii kennuuf. Ani aangoollee hin qabaa. Ayyee dabbo. Maglacaallee niin kenna. Yaada qabdanii? Yaada maal keessanuyyuu nu guute saaksii. Yaada maal dubbanna. Takkaa isinummaan sakka saame. Amma akkasii uummata kana dubbisuu waan dhufneefillee irraa geeffanneetii jirra. Eeshee. Akkasii uummata qashtii hedduu isin jaallannaa hedduu isin kabajnaa isin jechuu barbaada.
Okay. Akkasii yaa boobsinaan. Geeffatanii reemma maglacaa kennuuf dhuftan. Geeffannee jirra. Waan dabarfattan qabdanii uummata kanatti. Bardhaamannaan keessan nama du'aaru fakkaata akkaataan isinitti uummata qashii uummata maalii. Ilaal uummata kanaan jirraa yogguu jennu ilaal das jedhaan beektaa uummata kana. Okay. Hin jirraan tun dhaadannoodha isaa bakka hin jirretti illee. Altaateetiin jirraan kun waan guddaami. Akka Dubaay jirtan isaan hin beekanii maal? Akka Dubaay jirrummaa hin beekanii garuu akka jiru dammoo xiqqoo ishee waan wal jalaa banneef. Uummatatu isin jalaa bade moo isin uummata jalaa bade? Natu bade uummata miskiina kana jalaa. Okay. Hayyee eega dhuftanii mee gaafii tokko isin gaafanna. Hayyee gaaffii qalal jettee nuu gaafadhaa kaa. Maa gaafii kabbaadii isin gaafanne? Dingata yoo deebisuu dadhabnees gubbaatti corroomnee namni nutti kolfaa. Argameetii namni kolfuun. Saa garuu uummanni kun kolfuu qaba dhugaa. Mee maal isin yaa gaafadhu warri koometti? Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuh. Maal taatanii baddan garuu tiktookii kanarra dur dhuftanii yeroo tokko salaaman jettanii? Hojii qabannee hojii deemnaa guyyaa jimaa bichee boqonnaan keenyaa. Hayyee. Akkeesii siniin jechuu barbaada. Okay. Maali? Hojii sakriitiidha isaa 24 ka isin hin mijatu. Nuun mijatu bakka hojii kanatti ijoollee baay'ee na beekanii. Araba duute eeddammoo. Maali hojiin kan immoo hunda biizii isin godhu maal inni? Hojiin kiyya beektaa. Uummata kanallee ilaaliin qarqaara jedhe akkas zanaa jennee uummata kee bashannansiifnaa viidiyoo gubbaadhiif lafatti illee jechuudha. Kanaafiyyuu biizii taane uummata kana jala akka jiru dammoo dhufnee itti himne kunoo. Hojiin akkam ree? Hojiin bareedaa. Akka gaarii jiran jettu. Harreen badina yeroo tokko dhufa. Obsinaan haasawaa immoo obsinaan siin jedha koomentii tokko jalatti gaafii hawaasaati hawaasa kikirii kan. Obsinaan haasawaa jedhan. Obsinaanin haasaa, hin taphataa, hin deemaa, hin kolfaa, cinqisa akka illee hin qabu uummata. Yeroo jalqabaatii fi baabaa jedhaa jalqabe immoo maamaa jedhaa jalqabe kama dhugaa kasoo hin qabne haasaa. Baaba. Boos MJ. Okay. Yeroo baay'ee ijoolleen dhiiraa haadha irra jaallatti jedhan dubbiin kun akkam isin biratti? Of course. Abbaa maal yaaddarree? Abbaa dammoo dubartii dawoo feenna. Abbaan dubartii jedhan abbaa jaallattee dhageessee jirta isaa. Akkas jedhanii garuu hagam dhugaadheetti amantaate waan jedhan kan dubartiin abbaa jaallattee jedhan. Akkoo yogguu durri ijoolleen dhiiraa haadha jaallatti jedhan hin amanu ture. Amma dammoo waan argeef amanee soo asumarraayyuu akka nama na godhee jira jechaadha. Abbaa obsinaan kan hin hafaan mudhii gute kan. Mudhii gutee qofa moo hin guteen jettu. Araduma ishee ta'e intarvii jira. Yaa hin dhufti akka dhumaan geestii na ergate nama wal beeknullee miti. Okkoo namni kan wal barata. Asuma miidiyaa kanarra argee rabbii jedhii na galchii mee waa sitti ajamaa jennaan yaa'u nu yeroo baay'ee warra biyya arabaa kana keessa jirru tasa mana madaamiiti faa rakkatti yooma ta'uu dandeetti jedhee ol galchee yoo ol galchu yaa haasaa dheeraadhaan na qabdi kanumaafi. Ishee akkam biree dalagaan maal fakkaata? Dalagaan bareedaa. Akka gaarii jirra. Asumaan ijoollee Abu Dhabii moo Dubaay buutarree nu gara Abu Dhabii kana jiraannaa?
biyya magaalaa guddoo biyya babbareeddu kalaal daawwannaaf deemna jedhi. Manni jireenyaa kiyya manni keenya ajumaan jedhi. Okay, ajumaan. Dhageera magaalaa kana garuu qaamaan dhaqeen beeku malee. Ilaal bakka hojii keenya ajumaan jedhi birnaat maarsitti naree biyya Imaaraatii. Baabbaati si wayyu bannaatir. Akkasitti jirraa. Kiyyaa bannaatish appointimentiin kenna akkas ta'e baallaa. Mee boru naa yaadachiis boru galgala haa goonu baallama kenna san. Kiyyaa madaam kiyyaa. Akkasi kaahunoo boobsa. Mee gaafii tokko si haa gaafadhu mudannoo kan kee biyya arabaa kana keessa mee ka adda ta'uuf kaati hin daganne maal inni? Mudannoon wallaahi mudannoon hin daganne. Biyya kaa dhufee yeroo majammaraa afaan hin beeku beektaa? Beektanii walumaa jechuudha nama kaattillee hima. Kaasaa biyya kana dhufee ji'a tokkollee hin gunnee tuman dalagu beektaa hammaa miicaa ture. Achi kufee ammaamii keessatti beektaa akka saamuna kana waliin ga'ee otuma miicuu ani wayi simmintoon naasii gaate kufaallee hin yaadne gaafa seetan sharattatu caammannaan kufe. Kaasaa achi kufee kee fiigaa deemee namittiidhaan. Itoophiyaa goo jedhaan. Nee wallahi je. Wallahi. Macha marasa tarik. Namatti maari mangata Itoophiyaa goo jedhaan. Ilaarte moo maal taate? Inaare akka malee lafti kun naan jojjooftee of wallaalee takka taa'ee namitti nuti ilaaltee waan ittiin dubbattu ani waan ittiin dubbadhu beektaa afaan illee beeku yeroo sana akka sireef ji'a. Oh my god, eeshe. Kaza. Maa biraawwee arbifa keessaa Itoophiyaa goo malee. Eeshe. Ijoollee Oromooti beektaa achuma jettee xinatti yaamte mana obboleettiiti. Eeshe. Maal jettii naan jennaan Itoophiyaa nagashaa jedheen. Eeshe. Maal taatee amma keessa osoo miiccu kufetteeni? Akkana jedhee ani naaree beektaa san kufee jirullee namittiin isan taa'ee bo'ullee nan gaafatu zimmettee na bukkee dabarte. Ay Itoophiyaa goo. Kana jecha mudannoon kee gaatiin daganne biyya arabaa kana. Wacha maara isaa taa'ee kun bakka. Amma chawuu argitan Itoophiyaa goo jedhaa qabadha. Innaa an ደግሞ ቤታ ሙደኖን daganne kee. ይህ ሙልጌታ ዩቲዩብ ቻናል ነው። በዚህ ቻናል ላይ ሀገራዊ የሆኑ ሃይማኖታዊም የሆኑ ድንቅ ፕሮግራሞችን ያገኙበታል። ሰብስክራይብ ቢያደርጉት የሚያተርፉበት እንጂ የማይቆጩበት ድንቅ ቻናል ሙልጌታ ዩቲዩብ ቻናል። እዚህ ላይ የሚተላለፉትን ፕሮግራሞች ከወደዷቸው ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ለሰዎች ሼር በማድረግ ያጋሩ። ሙልጌታ ዩቲዩብ ቻናል